Sutana dema Yinari fadu Yisadu bakona tidadatu inna gefadu Situna anjede Naduka bui La fayade mo inumanka umnikosi Ashoma arkafune jalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaan abeeluuf nagaafi araarri jaalalli waaqayyo lafa bakka jirtan kulaaf mandara jirtan isiniif habaayata akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa abee maal nuuf qabattee dhufte jette biddiq isinitti jette abeeluuf egaa guyyaa har'aa jechuudha akka ajaa'ibaatti yuunifoormii addisii Uniformi kanallee egaa qorri ufeera akka ta'e harka kiyyaallee akkana dheeresse tsiddit baqa uniformi kiyyaatiin bidik isinitti ba'eetiin jira jechuudha. Egaa isin immoo warri uniformi kiyyatti har'a akkanatti natti naa gammaddanillee jechuudha like naa godha isa dhugaa isiniin jedhamee like itti naa godha share subscribe itti naa godha jechuudha isinii galee. Egaa amma habee hin bareeddu har'a Abe maal boosatti fakkaata abe mindinno sigir alle jechuun ni dandeessu jechuudha. No sigir ganna kana amma qorra wayyaa qaqayyarachuu amma jechuudha. Anamma waan haphii ta'eef natti fakkaata hedduu na qorrisiisa qorri baranaa hedduu na sodaachisa. Hin beeku bidilibsii lama uffadhaa wayi sadii uffadhaa yookiin immoo maammadoon barbaadadha I don't know hin beeku. Akkasini jedha akkanitti illee shaffanaan illee narraa bareeda. Hin bareedeere. Egaa har'a abee maal nu qabattee dhuftee jechuu dandeessu. Yaa qalbii keessa mammakee jechuudha. Egaa akkuma mata duree kiyya irratti argitan jechuudha. YouTube faayidaa maal qaba? Faayidaan YouTube maali? Faayidaa YouTube banne maaliif nu fayyada? Kan jettan jechuudha. Kanaaf faayidaa isaas miidhaa isaas adda baasnee beekuu qabna. Wanta hojjennu tokko irratti jechuudha. Dhimma keenya jennee jiruu keenya jennee gaafa itti gallee miidhaan isaa maaliidha faayidaan isaa maalidha jennee adda baasuu qabna jechuudha. Egaa YouTube jechuun walumaa galatti biizinesii jechuudha. Biizinesii banatanii namni tokko biizinesii yeroo jedhu waan akka suuqii waan akka mana mataa waan akka tokko ejjetu jechuudha. Isaan keessaa YouTubein isa tokkodha jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa suuqii banatee yoo irratti ejjete bu'aa gaarii irraa argachuu danda'a. Yoo irratti hin ejjenne cufee kaa'ee immoo suuqichi gadi kassareetu gatii dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf faayidaalee YouTubein qabu keessaa jechuudha muraasa yoon isinii hime akkuma walumaa galatti jechuudha sagalee niitiin manatti dhufu. Kanaaf jechuudha gidduutti waan sagalee yeroo natti dhufu na sodaadha waan dhaggeeffachaa jiran natti fakkaate saanqa baneetiin ilaalla deebi'a jechuudha. Kanaaf YouTube faayidaan isaa keessaa wantoota muraasa isinii hima jechuudha. YouTube jechuun faayidaa inni nuuf qabu inni guddaan inni ijoo ta'e jechuudha. Tokkoffaa nama walitti dhufeenya akka godhannu nama waliin jaalala akka godhannu namoota hedduu akka nuti barannu jechuudha. Namoota jaallatamoo namoota jaalala hedduu si argisiisan jechuudha. Namoota dur Facebook irratti beeknu namoota dur biyyatti beeknu namoota karaa adda addaa beeknurra jaalalli ijoollee karaa YouTube baranii waaw adda jechuudha. Adda dhugaa dubbachuuf maaliif jettee waytan eeggadda kana jechuudha. Guyyaa muraasaaf interneetii irraa ba'een ture jechuudha. Yeroo sana gaafa manatti deebi'u jechuudha. Ijoollota eenyutu abii eessa deemtee eessatti baddee kan jedhan eenyufaat ijoollota karaa YouTube wal barre. Ijoollee karaa YouTube wal barre dhugaa dubbachuuf maal taatee baddeetu online irra jedhanii nama gaggaafatan ijoollee karaa YouTubeeti jechuudha. Irra caalaa isaanii alif jaalala si barsiisu jechuudha. Akka ati nama jaalattu si barsiisu. Akka namni amala hin qabne tokkollee namni hawaasa wajjin walii galuu hin dandeenyellee namni ganda isaaf naannoo isaa wajjin walii galuu hin dandeenyellee YouTube kana gaafa banate amala gaarii qabaachuu ni mala jechuudha. Hawaasa isaa wajjin akka walii galullee inni mala jechuudha. Inni kun faayidaa YouTubeeti. Inni biraa
nuti jechuudha ganaa biyya gallee yoo ganaa hojii banana jennee of hin callaqnu jechuudha. Yoo namoonni gaa'ela dhaabbatanii namoonni dhaabbatanii ni jirtu dhaabbannellee hin jirtu jechuudha. Gaafa galtaan kallattiin namoonni ilmoo argachuutti deemtanillee jirtu akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti namoonni daftanii ilmoo argachuu dandeessan hamma haala hojii tokko mijeeffatanii ikoonoomii qabdan irratti hundooftanii yookiin suuqii banachuu yookiin mana mataa banachuu yookiin waa tokko ejjechuu hanga deemtanitti hanga haalli isinii mijatutti yuutuubiin keessan akka suuqii tokkooti jechuudha. Irratti hojjetta taanaan akka waan suuqii tokko banatteetti jechuudha. Darbee immoo gaafa ati dadhabde jechuudha hojii bakka irraa hojjechuu hin dandeenye yuutuubii kee hin ejjetta jechuudha. Maaliif gaafa ati yuutuubii kee ejjetta inni kunis galiidha inni kunis galiidha. Indoo kan taaksii hin qabne kan gibira maaloo hin qabneyyuu isa kanaa jechuudha. Ammaaf isa kanadha. Cal jettee mana kee keessa deemtee ejjetatta taanaan taaksii hin qabu gibira hin qabu mana kee keessa teessee inni ejjetatta jechuudha. Inni biraan faayidaa yuutuubii jechuudha. Akka ati qulqulluu taatu si barsiisa. Qulqulluu yeroo siin jiru mana kee keessatti illee nyaata hojjechuu irratti illee qulqullina keessa akkati moor irra caalaa naawoloojii yookiin immoo beekumsa dura qabdu sanarratti akka ati irratti daddabaltee qulqullina kee eeggattu illee si taasisa jechuudha. Maaliif namni tokko jechuudha gaafa calliseetuma mana oolu hojiin qabu taanaan dubartiin boosattii taate jechuudha. Gabaa naqxu taanaan suuqiin deemtu taanaan namatti hin baatu hawaasan naqxu hojii kamillee hin bobbaatu yoo ta'e calluma jettee hojii mana keessaa bichaa hojjettee deebitee rafte yoo ta'e yookiin immoo manuma teessi yoo taate dubartiin kun maal ta'aa deemti boosattii ta'aa deemti. Boosattii yeroo siin jiru of jibbituu ta'aa deemti. Yeroo of jibbitu immoo namni tokko gaafa of jibbu jechuudha. Ofirraa ka'ee huccuusaa miiccachuu ofirraa ka'ee huccuusaa jijjiirrachuu bakka qaamumti isaallee aakshinii dhaaba jechuudha. Aakshinii yaani uffatuma ganama uffatee hirriba irraa ka'een fa'aa oolee ka bulutu jira jechuudha. Garuu immoo gaafa yuutuubii kana ejjettu immoo fiiling sammuu kee keessa jira. Ani amma kaleessa viidiyoo tokko hojjedheera. Waanuma kaleessa hojjedheen deebi'ee itti hojjedha jedhee iyyaadu keessi kiyya jechuudha. Kabiraati jijjiirrachuu yaada jechuudha. Otoo waan itti jijjiiruu abeetu immoo miiccachuu yaada jechuudha. Maaliif namni na laala. Tokkoffaa qulqullinni mataa keef si fayyada. Fayyaa keef si fayyada jechuudha. Inni biraa immoo namni maal naan jedha. Namni memee anarraa hoo maal barata. Namni anaan na daawwatu kun immoo narraati maal barata jetteetiin sammuu keetti illee yaada jechuudha. Kana keessa illee qulqullina kee eeggatta. Ganama uffata kee hin jijjiirrattaa, guyyaa hin jijjiirrattaa, galgala hin jijjiirrattaa. Kanuma keessa urgooftuu taataati jechuudha. Boosatti abbaan manaa kee ganama yeroo bahu waan biraatiin si arga, guyyaa yeroo ufan biraatiin si arga, galgala yeroo ufan biraatiin si arga jechuudha. Haappi abbaan manaa kee abadeen diidarraa iddoo hojii yoo oolee dhufe jechuudha. Amma ka iddoo hojii dhaqee yoo inni iddoo hojiitti gaa hin jiru durboonni shaantaa isaanii akkana godhanii hojii isaanii deemu akkana minqir jechaa oolu mitiire abbaa manaa kee fuuldura jechuudha. Abbaan manaa kee immoo haati manaa koo akkamii haati manaa koo minqir hin jettu siin jedha achi taa'ee jechuudha. Ankoo haati manaa koo yoom akkas taati siin jedha jechuudha. Si madaala achi keessatti jaroota sana keessa si madaala jechuudha abbaan manaa keetiiti. Ati immoo yoo immoo hojiin qabdu taate si jettee teessatu bishaana siin jedha yaani na dabbarte baqaa kuni ganamas kanumatti ishee arge ammas deebi'eetuma kanatti ishee argee jedhani. Yeroo kana baqaa si dabbara feesiisa yeroo inni sitti jijjiiramu si dabbara. Nuti immoo yuutuubii keenya ejjanna waan ta'eef jechuudha. Bixisxis jenneeti kaa yeroo as baan bixisxis jenne akka amma mana namaa keessatti yaani aadii hojii irratti garmalee dadhabaa oolla of jibbinaa saayitiin kun saayitii irribaatti saayitii ijji walitti xirqim nama jechuudha jechuudha. Saayitiin kun saayitii dadhabbiiti dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaa saayitiin kun halkan keessa saayitii 7 jechuudha. Kan ganama ka'ee amma kunoo halkan keessa saayitii 7
yeroo itti ijji kiyya ol jechuu dadhabde yeroo itti bakka fuulli kiyya fuula torbaana bakka dadhabaa ta'e yuunifoormii kiyya qeyyiruu dadhabette jechuudha. Gaafa immoo mana kee keessa jirtu immoo akka barbaadde uffattaa akka barbaadde dubbattaa viidiyoo keellee yeroo barbaadde ejjettaa aktiivii taataa bakka yeroo kana kanaaf abbaan manaa kee yeroo yaa qashti kiyya maayii fiqirii kiyya maayii loobii kiyya yeroo inni siin jedhu moor ittuma qophee ta'a ittuma bahaa deemta jechuudha. Ittuma amma warri arbaa fuulli isaanii jijjiiramu qaamni isaanii jijjiiramu yeroo hundumaa buntusse fakkaata. Nutis gaafa hojii keenyaaf jennee of qulqulleessinu fayyaa keenyaaf jennee of qulqulleessinu akkasuma buntusse fakkaanna jechuudha. Hin caccabnu yoo biyya galle hin caccabnu jechuudha. Amma gaaddisa keessa jirra yoo galle aduun nu tuqee hin caccabna maaloo taanaa hin gurraachofna hin xaloofna jennee itti yaadna hin xaloofnullee hin gurraachofnullee. Akkuma abbaan of godhedha jechuudha. YouTube keenya ejjennaa bakka inni kun faayidaa guddaadha. Ikoonomiidhaa irraa hin arganna, birrii irraa arganna. Darbee immoo irratti illee keessatti illee of ilaalla jechuudha. Akka miraayyaa kanaatti keessatti of ilaalla jechuudha. Akkasumallee miidhaan YouTube qabu immoo jechuudha. Namoonni amala gaarii hin qabaanne YouTube gaafa hojjettu namoonni akkasi jibba namaa ho'achuu ufta jechuudha. Amala gaarii hin qabdu taanaan namni tokko sirraa waa barate waan argatu taanaan beekumsa yookiin immoo ogummaa sirraa baratu taanaan YouTube kee faayidaa takka hin qabu namni si daawwatu hin qabu. Kun immoo dadhabbina YouTube keetti fidaa jechuudha. Tokko inni biraa immoo YouTube gaafa bantu jechuudha wantoota siyaasa ta'an irratti hojjechuu dhiisudha jechuudha. Sababiin isaa namoonni siyaasa hojjechuu danda'an haala naannoo irra jiran bakka naannoo jiran sanatu murteessaadha jechuudha. Namni siyaasa hojjetu irratti lubbuu isaallee irratti abuu ni danda'a jechuudha. Sababa YouTube kanaatti lubbuu isaallee abuu danda'a jechuudha. Namni tokko waa'ee ganda tokkoo yoo dubbata ta'e yookiin waa'ee godina tokkoo yoo dubbata ta'e yookiin immoo waa'ee biyyittii dubbata yoo ta'e waa'ee siyaasaa dhiibbaa siyaasaa dubbata yoo ta'e inni kun maal isatti fida namichatti miidhaa guddaa fidaa jechuudha. Bakki irra taa'anii dubbatan yookiin immoo naannoon taa'anii irratti siyaasa dubbatanii fi naannoon ati keessa jiraattu murteessaa ta'uu qaba jechuudha. Yoo kana hin taane fakkeenya nuti har'a waan argine yoo odeessin har'a waan argine yoo dubbanne biyya namaa jirraa yaani moor biyyatti hin galuu ta'e waa'ee biyya keenya dhiibbaa goone yoo dubbanna ta'e wanta sirra ga'u jiru. Garuu immoo asittillee wanta biyya keenya ilaallatu siyaasa tokko dhiibbaa tokko qabu yoo dubbanne gaafa gallu immoo dhiibbaa nurra fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf jennaan namoonni ejjetan YouTube ejjechuu dandeessan waa'ee siyaasa tokko keessa galchuu dhiistanii waa'ee nama ilaallatu jechuudha. Walumaa galatti waa'ee nama ilaallatu otoo irra galchuu dhiisanii waa'ee namaa gaarii anja. Waa'ee yeroo isiniin jedhu rakkina namaaf sagalee ta'uun gaariidha. Namoota rakkatan, namoota dadhaban, waan bakka namoota rakkoo adda addaa biyyoota adda addaa biyya keenya iyyuu sagalee yoo taanee fi hanga tokko omaan jiru. Garuu dhiibbaa siyaasaa yeroo dubbattu immoo miidhaa sirra geessisuu danda'a jechuudha. Boruu maaliif eessatti galla achuma galla waan ta'eef. Kanaaf miidhaa qaba asirratti. Faayidaa isaas adda baasnee beekuu qabna. Miidhaa isaallee adda baafnee beekuu qabna. Isiniin jechuun barbaada. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoo baay'ee isinirra hin dheeressu jechuudha. Maaliif anillee baay'ee dadhabeen jira dhugaa rabbii haga dubbachuu dadhabuutti ga'ee jira. Baay'een dadhabe baay'een tureera jechuudha. Keessummaatu manni tureera akka inni dhaabbachaaf joon ja'an ooleera jechuudha. Kanaaf liivii galuu korrasa jedhamu liivii galee saayitiin irratti fudhataa darbee immoo liiviin naan mijatu moor irra caala liiviin naan mijatu. Kanaaf dirqama viidiyoo hojjedhee bulaa isa jedhamutti dadhabee malee baay'ee dadhabee jira. Dhugaa rabbii lafatti loleetiin dhufe jechuudha. Loleetiin isaan nyaatanii ka'uu gaafa didanitti itti aarii ittiin duta jechuudha. Zalaana anti zalaana yaadni
بقى أكسنا نجد دلنا تاتي نو دلنا أفول لقى جديرة من عنجد دلنا جديرة من بقى أنا خلاص ندلنا أوف الدرب يا ديك هي كيس فيديو جتشو تجرا جتشو كانت ساعتي إنتي أكا إثيوبيا ساعتي أفر يوكي ساعتي شنت فيديو جتشو مالي إنه ساعتي توربت فيديو جتا جتشو ده كان في اللي بيجلو كورة فيديو ما كان حاجة تأيوا مرة دبت أجئين وفين أوف كل شيء سنين جد لايكي سبسكرايب قرأ وقارب بيوان سنين جد أبو قالتو ما ترتجاري